Akkasuma jaataa keenya onnoo keessumaa takkaa dhufee takkaa akkuma dhufe nyaatee eegalee onnoo akkuma jira. Jirra jirtu daawwattotaa fi hordoftoota qaalii addunyaa maraa jirtan arraan tana viidiyoo biraatti wal deemaa jira. Viidiyoon keenya karaatis vlooga arraa isa deemanii beekanii arra aruuza saayiba kiyya feessee efijeedhaati. Aruuza jechuun gidee hedduu dheeriyaaf dhalaa wal fuudhee ni kaa wal gootanii aruuzni san qofaa miti. Aruuza jechuun gammachuudha. Gammachuu saayiba keenyaa feessee tiktoka 300 keeseen ajaa'iba immoo 300 keeseen sanii dandeettii isaatiin seenee asuma kaameeraa duuba jira sanii followersii 300 keeseeneeti tiktoka jechuudha. Sanii kabaju yaana qophii takka qopheessineet qophii san vlooga hanga dhuunfaa sanaddaa siin daawwachiisaa nafaan to'aa siin jaa aruustichi innoo as jira kottaa. Wanoo guys aruustichinis akkuma agartan kanatti ganaa tottolfatu jira black ta'ee jira bakka gammaddee saayiba kiyyaa aruusni kaanis itti aana boo aruusni kaanis itti aana inshallah mee maakiin innoo kakotee jira saayiba kiyyaa. Hordoftootaa fi kabajamtoota Foozaan baga nagaan dhuftan shaggaatiyu baga nagaan dhuftan baga arraan tana proogiraama irratti argamtan namni takka takka gidee proogiraama isaa dhiqanii maayikii fa'aatan yookaan akkuma gaarii sanitti gorsa takkaa jira beektaa gorsaan siidhaama. Waasedii jira. Wanni sadeenis. Biyyi bakka gorsa ka'e ayyaana gorsi mi'a. Hundaafu gorsi faayidaan dhabu. Akkasii maaliif hordoftoota keetii fi aktiifuu isin tufuun gorsu deema. Kenniinis achi jira. Baga nagaan dhuftaniin isin ijaa duraan dursee. Lammataa ammoo TikTok irratti hojjedhaa dalagaa 300 isinis sigitti fimis ta'a sammoota garuu kuni nuti kaata kana olii si goona waan haasoo wallaalee galatoon. Garuu huccuu ganaa dalal gana suufni sirra dhufa boodara ni agartan suufa kiyya kaameramaan inni irraa fuudhee irratti uffadheetiin kophee uffadhee isin agarsiisa. Surruuk! Garuu sagantaa dufaana tura. Egaa doota keenya onnoo akkuma agartanitti aduun seenuuf deemti aruustichinis akkuma agartanitti achi kopheetti kaayuu jiranii kophee qiyaasa malee bisateeti itti dhiibuu jiranii. Akkuma jirtan kun maanaajera itti kaa'u jiru kun maanaajera isaati. Beeksisa kiyya hunoo laala. Bareedina kiyyaa jee kaartiin akka malee ta'ee jarjaruu jira waan ta'eef xiqqoo dheeraa taanaan narraa gabaabsee tolfachuu jira jechuudha. Hawaasa kiyya akkuma agartanitti narfachiisee itti fannee kaayatu bakka. Egaa doota keenyaaf tuni qaalii unnoo ammaan tana hoteela ajaa'ibaa takka dhufnee jira maqaan himuun hin ta'u ispoonsara nuun taane egaa mallaqa keenya waan dhufneef akkasuma hoteelli gaa'is unnoo kana fakkaata wallahi akkuma agartan kanatti botaanis xarabeezaa irra godhu deemnu kana fakkaata unnoo akkuma agartan kanatti ammas lamata wal agaree jirra yesuustaa nagaan antu bisa aruusichaa hojii annoo aruusichi teebila duwwaara jira. Kanaafuu reefuun tana likkitti naasoo reefuun tana suufaatu irraa hir'u ture. Daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa akka nagaa fayyaadha isin jecha Foozaanis bakka asitti argamee manoo uffannaan keenyaa sana fakkaata. Akkuma agartanitti isaan irra boonee aruusicha waan ta'eef. Isaan irra boonee tajaajila namoota ta'e gaarii ta'a. Tokko afaan sinja afaan sinjalee afaan Kiswaahiliiti deemsiin jechuudha. Tokko apa deem haggamas jechuudha. Siin ariyaa ture. Kanaafuu kunoo kana fakkaata. Keessumaan teenyaas ijoolleen hanguma faamilii takkaa waliin qabamee cinaa hin dhufne dhufu jedhanii isin gidee dhufanii fi keeka islaash muuxaan faana tura. Keeka laallaan dura. Egaa doota keenya uummamaan sana keessan TikTok isaa akkuma dhibbatti seenanii live seenanii uummata hawaasa hojii haasoo jira gammachiisaa hawaasa hojii ibsatu jira asuma takka gatanii Qamari Yuusufin haaltu jiranii sagantaan teenya wal jala keessa jirti keekaa fi nyaata hojii nyaanneetuma sagantaa haaraa tana babbareechina isin jenna gammachiisaa bakkeenya hojii gammanna isin jenna janan garuu sagantaa faatu dhaabbatina YouTube kana subscribe godha. Nanawe.
እናመሰግናለን። Bakanya ture kanaafuu sagantaa keenya muruudhaaf jennaan egaa Egaa ta'u tokko fuudhanii qaalii uunoo sagantaan follower kuma 300 feeseen gahee jira amanta namoonni hundi ishoo walakkaarra kennee jira. Namuu waan itti dhagahamee dubbateeti keeka kuma 300 kees kan murru ta'a yookaan inni kan murru ta'a isaa seenee kan murru ta'a gammachuu keessa ol caffaru jira. Isin namuu waan itti dhagahamee waan dubbatu isin jaallatu nagaluu sana ta'a dhufana tura. Egaa ta'u tokko uunoo amanta keessummaa takka dhufne jira. Arraan tana malas argamte. Arraan tana kuma 300 gammachuu Egaa tokko uunoo ሻሆነ ሀሳውን ቤቁ አማርኛ ናት ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው። የቲክቶከር ፌስ የሚባል ቲክቶከር አለ ድሬዳዋ ውስጥ ማለት ነው። ኮሜዲ ምናምን ነው የሚሰራው። የሱ 300,000 ፎሎወር ገባ። እንዴት እንደገባ ማናቅም ገባ። ብቻ እሱን ለማክበር ነው እዚህ የተገኘ ነው እና በቃ እሱ 300,000 በመግባቱ በጣም ደስ ብሎናል። ሸጋ ብሎግም አለ እሱም በቀጣይ እንደሚገባ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ አዎ አይማን እንሰሩ እንሰነ ጆገት ሰብስክራይብ ሆይ ማለት ያያ ሸጋ ብሎ 300,000 አሳነስኩታ ሚሊዮን ኦኬ ሚሊዮን አያ ማስ ከሱማ ተካል ጅራኒ ከሱማ አንተ ነው ማገተን እንት ኛታ ወሰኑ ዲነ ገሌን ኤገለኒ ጅራኒ ወዲ ኢንተርቪው ማጎናየ ዳንዱ ሰም ካራኙ ሲንጃ duraan dursee hordoftoota Shaggaa Tube maqaan kiyya Mahammad har'aan tana wanni asitti argamneef Feesee FG yookiin Feesee Jamaal TikTok irratti 300 seenuudhaaf 300 seechachuudhaaf as nuti hundi asirratti argamne Feeseedhaan hedduu jabaadhu yennaani 300 xiqqaadha ganaa miliyoona seentaa miliyoona ol ganaa deemtaa abdiin muriinis hin jenna fuuldura deemii ibdu wallaalini akkas xiqqoo booda ammaas kana qofa osoo hin ta'in 300 qofa osoo hin ta'in baatii waa xiqqoo booda 500 akka goonu abdiin qaba faana tura. Egaa tokko uunoo keessummaan keenya waan itti dhagahamee ibsee jira karaa keessummaa itti aanuu dabarsinaan isin jaa. duraan dursee lawlawee seerif duraan dursee hordoftoota Shaggaa Vlog maqaa Fawzaaniin akkam nagaa fayyaa isiniin jenna itti aansuudhaan maqaan kiyyaas murree lawlawee jaaniin seeniif murree lawlawee naan jaanii har'a Shaggaa Vlog gubbatti gammachuu obboleessa keenya Feeseedha sababa TikTok follower kuma 300 horachuudhaan proogiraama asii qopheessinee asitti argamnee jirra. Gammachuu Feesee gammachuu teenya isiniin jenna. Asumaan hara meessuunaa isin dabarsa. Duraan dursee maqaan kiyya Suunaa yookaan Meessuunaan jaama. Har'aan tana gammachuu Feeseetiif asitti argamne 300 Feesee waan seeneef asii argamne ganaa miliyoona seena. Egaa ta'u ne kuma gaatiin mucaan tunne haasawuun beektu haasawuun ishiin beektu guddaa Feesee hojii TikTok dalayti akkana jii beekti malee wanti dhagahamee haasawuun beektu. Sanqaanya singaa. Wanti argamte hin ta'e? Feesee baga gammaddeen jaan ganaa miliyoona seena. Miliyoona seena jaa. Akkasuma ammaan tana ta'u tokko uunoo keessummaa takka hafe saallee waayidii jaaniin. Waanti dhagahamee Walaa wanta kaatiin dhagahamne nyaata babbareedaa ajaa'iba tokko. Nimboo egaa. Nyaata babbareedaa kana keeka kana nyaachuu dhufee ani ammaan dhufee hasaabu. Keeka nyaachuu dhufee maali? Humni dubbisa xiqqaadha nuuf. Humni dubbisa waan nu xiqqaateef keeka nyaachuu dhufee gaafa miliyoona seenneen gammachuu dhufa. Miliyoona naquudhaaf. Atoo tokko appa miliyoona seenuudhaaf guyyuma waa xiqqoo nu hafe guyyaa xiqqoo kanatti miliyoona seenneeti arraasi gooneemi
Kattaa sharaatan hin eegaadha. Miliyoonni maa Dubaay guys. Akkasuma jaatota keenya onnoo keessumaa takkaa dhufee takkaa akkuma dhufee nyaata eegalee onnoo akkuma maal jira. Onnoo haasoo eegaa waan si dhagahame akkuma dhufee nyaata eegalee salaamtaa hin jenne maal si dhagahame irratti argamu qajeem. Waan diilaana dhagahame. Ayyee. Qogaa nyaachuutu hin jiru. Guys mucaan kun akkuma dhufee osoo nyaata pirogiraamni waan ta'eetu hin beeku. Akkasuma sababa keenya takka mubbee fi nyaata namni hundinuu nyaata jira guys. Ara haasawaadha. Maal si dhagahame irra? Qoy kanaan qaba. Duraan dursee hordoftoota shaggaa bilaa yookiin hordoftoota Foozaan wanni har'a dhagahame gammachuudha. Sanis gammachuun sunis gammachuu saahiba kiyyaati. Saahiba kiyyaa Faisal Jamaal follower 300 seenuudha. Annaa sunillee itti xiqqaataa ganaa sanii ol bakka guddaa ga'a. Gammachuu isaatiif asitti argamne. Annaa gammannee jira Foozaan. Yoo ta'u misin jenna egaa doota keenya onnoo ammaan tana karaa abbicha aruustichaa jechuudha. Aruusni dirqama jaartii qofa fuudhuu miti. Onnoo saahibni keenyaas al jira. Hawaasni nyaatuma jirtaa? An ammaan tana gammasee bar. Hayyee maal si dhagahame irra gammachuu kee irraan tana sitti Wallahi hedduu malee na gammadee hedduu malee gammadee jira wallahi. 300 jechuun naaf waan lama qooddame. Gammachuus gaddaas akkana hoggaan jedhu 300 wallahi na xiqqaata. 300 seenuunis waan naaf haaree ta'eefis gammachuudha jechuudha. Kanaafuu akkaan ammaas gadda jee waan biraan fakkeessine gammachuudha irra guddoodha jechuudha. Dandeenyaa kanaa oliis ni seenaa bagga nagayaan dhuftanii akkanatti warri nu daawwachuu jirtanis bagga nagayaan dhuftanii isin jenna. Wayii maali gaasuusa nyaadhu gaati. Aboo ati. Egaa doota keenya onnoo ammaan tana sagantaan kun sagantaa karaa keeka muruu yaana isin jenna. Nyaata nyaanna dura maal? Foozaan shaggaa bilaa maal si dhagahame too? An wanni na dhagahame egereefu viidiyoo waraabu jira nyaata takka nagara nyaata hin jedhamee jira. Egaa doota keenya nama takkaa toofee nama lamaan waraabu jiruutu hafee miyaan Jamaal Jaama kaameramaan inde editara guys wallahi waan ajaa'iba namatti ta'u. Editara isaan na barsiisan YouTube kiyya ምናምን haasingee isa YouTube ni kiyya email kiyya maqaa isaati jira lama. Har'aan tana hedduu takka carraa harkachuu kiyya wallahi hedduu takkaan asitti galatoom jechuu barbaadani. Koya yaa ay naman galatoom fadhaa koya hedduu galatoom isin jaatillee maal sudda gaara. Rakkoon qabu no problem it's okay. Anas feese adiitu asin nugee wallahi mee firii ta'e harkuu dhagaatiif akkana maal sudda gaara. Dila kana ay maqaan kiyya Niyaan Jamaal Joor Jaama. Namni tokko ammoo kooshniyaan TikTok irra na beekan jeeti yaada. Wallahi tu takka dasna jee jira. Akkaawuntii feesee amma kun 300 geessee jirti. Waan takka kan gargaarullee wallahi akka waan akkaawuntii yaatti dasna jettee jirti ammaan tana. Gammachuu har'a dhagahamu jirtu waan ibsuun hin beeku. YouTube illee amma deemu jiranii oofu jiranii. Foozaanis TikTok dhiisee malee inni silaa TikTok irra dabaree ture. TikTok illee hin deebi'e. Itu ya. Flash yo namanya. Terang dulu dah seorang ni. Aka. Ini nih YouTube le ofu jira. TikTok le ti debe yedi yada. Wallahi tu takadas ne yera. Fouzan Fese Saladin ko fa nadi de. Fese kana bana. Saladin wa da laguna de jira. Saladin isti devis na khara social media. Kanaafuu inni deedeerisina keeka muruu deemna kota.
Egaa tokko nyoo nama antana saaleen nyaata takka fidee qophii irratti keeka kana fuudhatiin feessee fuula diboo jiru jira. Hanga san jiru dhiitee naan fuula godaa dhiitee naan na dhiitee hoduu deemaa isheen gara mata kantaa hojii turaani anjala jiru. Dubbatu kaadiyaan danti dubbatu maaliif gana garee taa'ee akkasii gaa'es feessee turaanii filan godhe gaa wal laatee jaarraa sooroma nuti. Sikubajiru dia. Simale dia. Okay, kalau betul betul. Durang budal hai ya ne, budan mukar era jaya kana ka kita kan jelas na jelas ne itu. Juga video tidak ada. Wajah terjadi. Lemang lemang. Ini mentang kakak mulai suara. Saya bagi yang masuk tengah. Lah. YouTube ana. Ya itu kan kami tu YouTube lah sudah lah. Oh, ya mungkin. Oh, ya lu ya ada ni tu ni mana? Ya ada coach ni an. Wallahi ada babi. Akan tiga itu normal kan itu. Baring sini wallahi. Bukan makanya itu gaul kau itu normal boleh makam. Gua dengar kamera ni dia cuma man nunjau itu mah berat bibera. Aduh jauh wallahi yaar. Lah prank ni tuan dulu. Simale. Allah rifes lah. Rifes kan kasih mereka juga ada kan boleh. Wallahi. Egaa tokko nyaafi hojii qaalii sagantaan teenyaa akkuma agartanitti hedduu isin haasa'uu hin qabne ture waan gammachuun nu keessa jirtu gammachuu waan jirruuf. Anaatiitu isin lolu jira keekaan na laayitanii sababa waan biraa adduu haasa'uu jiru jettee wanta jechuuf feetaa maaliif akkasuma beekamu. Wallahi bareedaadha gammachuu keessatti gammachuudhaas gadi jiraachuu qaba. Gaddinis jiraachuu qaba. Garuu gisee akkasuma godhan usee dubbachuu fedheetiin kumni dhibbisee jeef kana maduroo mul'atu. Kan boodaan irraa badde homaa rakkoon qabu. Galatooma. Akhirnya polisi mana kau kamu? Galatooma hundi keessanuu viidiyoo keenya hanga asii ilaaluu keessaniif hedduu takka gammachuuti yenoo hojii qooddachuu keessaniif wallahi galatooma mucaa kana jajjabeessaa sabiskiraayib godhaa fi saayibaa fayyaa kana. Galatooma isin jenna akkuma agartanitti laa keekni viidiyoo kana kan gadhumaa akka ilaaltan beekuudhaaf Fawzaan enda feestee jedhaati koomentii godhaadha isin jaanna. Keeknis kana fakkaata isin ganuma sagantaa waan jirtu galatooma isin jenna viidiyoo biraatiin galuutti isin jaalanna.